السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوبتوتا خبجمتوتا أماناتو بكم جتنا متكشتي جرجرتو بجرات السنين جتا أكسما ورا من تبراس شما أركفوني أبلينكي يهون دقيسانو سلامتان تيجي أن الرقاد بكسين جرتا تسنارا كبت سنين جتا أكسما أراول تيجي بنجران سنين جا أبلينكي أنا نعرفه وري مانا مدامي خيزي جرتان هون دقيسان هون دقينياو ربنا الله في سنين جا أبلينكي أكسما warri maatii hiitatan like na godhan isinin jaa warri maatii hiinteen ammoo subscribe na godha video tana hanga dhumaatti ilaalaan isinin jaa akkasuma obboleen kiyya arra maaliin qabadhee isinii dhufe seenaa haadha manaatii fi abbaa manaatiin qabadhee isinii dhufe jechuudha. Seenaa haadha manaatii fi abbaa manaatiin dhumarratti hedduu nama rifachiisti wallaan isinin jaa hedduu takka nama rifachiifti. Ani akka mataa kiyyaa na rifachiistee jirti jechuudha. Mee isinis akka isin rifachiiftuuf kakaa walumaan laalaan isinin jaa seenaa haadha manaatii fi abbaa manaatiin akkana fakkaatti. Abbaan manaatii fi haati manaatiin hedduu wal jaalatan hedduu wal kabajan jechuudha. Hanga walitti dhufa ilmaan lama yookaan sadii waliin qaban jechuudha. Sanbooda obboleen kiyya haati manaa abbaan manaa guyyaa tokko akka tasaa yaani guyyaa tokko dalagaa deeme jechuudha. Bakka dalagaa deeme haati manaatis yaaddee arra abbaa mana kiyyaa kana nyaata inni jaalatu qopheessuuf hin qaba jettee yaadde jechuudha. Akkasitti nyaata san isaa qopheessuudhaaf magaalaa dheettee foon bitattee jechuudha. Foon bitattee galtee nyaata inni jaalatu san qopheessiteef jechuudha. Abbaan manaatis dhufee nyaata inni jaalatu san qopheessiteef jechuudha. Abbaan manaatis gisee galee nyaata inni jaalatu agaree jechuudha. Akkasitti haadha mana isaa galateeffatee haadha mana kiyyaa waan nyaataan hin jaaladhu kana naa qopheessiteef hedduu galatoomii jee. Hedduu naa galatoomii jee waan nyaataan hin jaaladhu kana naa qopheessiteef. Haati manaatis akka rakkoon qabu jetteeni abbaa manaatii fi haati manaa wajjin nyaachuudhaaf nyaata kanarra gad ta'an jechuudha. Sanbooda osuma nyaata nyaatee hin nyaatin jechuudha. Nyaata akkuma nyaata fudhatetti haadha mana isaa gaafii takka gaafate. Gaafiin inni gaafate haadha mana kiyyaa foon kana warra eenyuuti bittee jeen. Isinis jetteeni foon kana bar warra abuluutiin bitee jetteen. Foon kana bar warra abuluutiin bitee jetteen jechuudha. Sanbooda inni foon warra abuluutiin bitame hin nyaadhu jees foon nyaata harkaa qabu gaddiibsee jechuudha. Saanaa wanti keessatti gaffirraa facaasee ishii nyaata warra abuluutiin bitame hin nyaadhu jechuudha abbaan manaa. Haati manaatis abbaa mana kiyyaa maal taatee maal rakkoo jiraa jetteen. San jeenini bar inni sun diina kiyya nyaata foon diina kiyya qopheessee nyaadha bar inni san diina kiyya jeen. San haati manaatis nyaata fudhatte firraa darbitee ishii jettee firraa darbitee jechuudha. Sanbooda jeen yoo waan nutti godhan beeynaayee jeenini foon kanatti yoo waan godhan beeynaayee jeen. Sanbooda haati manaatis jetteen abbaa mana kiyyaa yaani ni akkuma beektan foon gisee magaalarraa bitan hanga bareedaa irraa godhattee hanga kaan yookaan boshoo mana keessaa qabaattus saree qabaattus yaani bakka waan sanitti firraa saree kan ta'e yookaan boshoo kan ta'e jechuudha. Isaan saree qaban warri san nyaata hanga bareedaa irraa godhatte hanga hin barbaanne san saree saniif kan ta'e jechuudha. San gisee jeen abbaan manaa foon diina kiyya irraa dhufee nyaadhaa jee deemi. San haati manaas jetteen abbaa mana kiyyaa bar saree keenyaafuu kanneetiin jiraa jetteen. Bar saree keenyaafuu kanneen sareenuu nyaatee jiraa jetteen. Sanbooda haati manaatii fi abbaan manaa wal cinaa oriyanii jechuudha. Saree laalan jechuudha. Sareen humaan taane fayya qabu. Mooraa keessa jira fayya qabu jechuudha. Sareenuu humaan taane nutilleen humaan taane waan takka nutti hin gooneensa nyaachuu qabnaa jedhanii itti deebiinii nyaatan jechuudha. Foon nyaata sanitti deebiinii nyaatan jechuudha. Sanbooda osuma nyaatanii isaanumaa nyaatee quufee jechuudha. Isaanumaa nyaatee quufee daleeguun alarraa fiigaa dhufte. Fiigaa dhuftee maal jettee ni beektanii? Bar sareen keenya du'e yookaan sareen keessan bar du'e jetteen. Sanbooda haati manaatii fi abbaan manaa nyaata kana nyaatan quufan baqqaabumaan hafneef jechuudha. Sanbooda haati gisa daleeguun dhuftee bar sareen keenya du'e gisee jetteen yookaan sareen keessan bar du'e gisee jetteen isaanis du'aaf if murteessin jechuudha yaani. Sanbooda abbaan manaa haadha manaatiin jeen haadha manaa kiyya eega sareen keenya du'ee kun nutis du'a noollu waaniin si dhoyte takka siif himooyii medhegi wallahi eega sareen keenya du'e takko eega sareen keenya du'eefu anis nutis du'a noollu waaniin si dhoyte siif himooyii jeen.
abbaan manaa haadha manaatiin jechuudha. Eenaa himi maali muudii malaatee jettee eenaa himi jettee samboota abbaan manaa jeen bari haadha mana kiyyaa waan hin si dhoysee jira maal na dhoysite guyyaa lamaan daleedduu ta'e tanaa wajjin ciisee jeen abbaan manaa jechuudha haadha manaatiin. Eega duutii hin eega nurachuu du'uu kaaneefu waan wal dhoysine walitti himna jaaniiti jechuudha. Guyyaa lamaan daleedduu ta'e tanaa wajjin buleeti dhiifa manaa godhiidha amma bakka tanatti jechuudha. Isinis yaa abbaa mana kiyyaa eegi du'anoollee foonis waan si dhoyse si himuu jette. Eenaa maali mootii miti jee eenaa himii jeen. Sambooda ilmaan naafati walitti qabne kun hundi barkeetii miti kan zabanyaa keenyaati jette. Zabanyaa kisi jaan nama gibbii eegu jechuudha. Bar kan zabanyaa keenyaati jette. Innis guyyaa lama daleedduu wajjin ciisuu hime isinis ilmaan walitti qaban kana guutuun akka kasaanii hin ta'in himte jechuudha abbaa manaatiif. Sambooda isaanuma jechi lameen san afaanii bihema zabanyaan alarraa fiigaa dhufe. Fiigaa gisa dhufe qolfii itti kan qolfii makiinaa jechuudha itti kan maali qolfii makiinaa tan maali jenna qolfii makiinaa bartan saree keenya ajjeeftee jee gurbaan zabanyaa jechuudha. Isaan lachuu hii jaanee rifatanii sambooda saree nyaanni san hin ajjeefne jechuudha. Sareen makiinaa namaa dhidhee akka jeen zabanyaan daleedduudhaan warra manaatitti himi saree keessan makiinaan namaa dheedii hime kan jeeni gurbaan isiin dhuftee sareen keessan du'e qofatti himte. Isaanis waan yaanni saree saniif waan du'aa isaan keessa jirtu du'uma fedhatan. Sambooda haati manaatiif abbaa mana eegee hiccitii walitti himan booda ni duuna jaanii karaas walii hiccitii walitti himan booda saree makiinaan namaa ajjeese isaan du'uuf hin deemanii jechuudha. Akkas turte seenaan haati manaatiif abbaa manaa ture. Akkasuma obboleen kiyya nama haadha manaatiif abbaa manaa ta'anii hangas wal jaalatan ilmoo walitti qaban ilmaan sadii garaa ilmaan lamaa kan walitti qaban dilee amata san guutuu waliif faradanii arra du'uuf deemna jaanii gisee kalaas laa waliin duunaati waan wal dhoysine walitti himuu qabna jaanii seenaa tana walitti himan waan balleessan tana walitti himan du'ummaan irra hin jirtu mee dhugaan isiniin jaa keessattuu tan isaa caalaa tan isiitiin raamto meelaala ilmaa wali qabnu guutuun barka zabanyaati giseettuun tasaasan nama waa laaftu jeeti yaada yaade tan isii san amma duumaarra jiraa bakka yaani yoo nyaanni san isaan ajjeesu baatalle if ajjeesu qaban jeeti yaada. Akkasuma obboleen kiyya seenaan ani qabadhee dhufe tana fakkaatti. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagayaan naa turaan isiniin jaa warri maatii keetaatan akkumaan jee laayikii naa godhaan isiniin jaa warri maatii keenteen ammoo sabskiraayib naa godhaan isiniin jaa seenaa biraa qabadheettiin isiniif dhufa. Okay? Seenaa biraa takkaan qabadhee isinii dhufa ammaasii viidiyoo tanatti aansee seenaa biraa isinii qabadhee isinii dhufa. Turtiin keessan waan turtii na wajjin gootaniif hedduu galatoomaa isiniin jaa. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaan isin jabboleen kiyya viidiyoo diyya warri hanga dhumaatitti ilaaltan hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaan isin jabboleen kiyya laayikii kan hin goone hin beeynaan isin jaa akkasuma wal bultii keessatti waliif faraduun xiqqoo fi guddoon qabdu dhugaan isin jaa dhugaa walitti himanii waliin deemuudha akka yaada kiyyaati jechuudha namni wal jaalatu tokko waliif faraduun hin barbaachisu akkas zeetii yaadaan isin jabboleen kiyya. Video tiya waan wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isin jaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja laayikii gootu malee hin beeyin please laayikii naa godhu isin jaa akkasuma hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagayaan naaf turaan isin jaaladha isin kabaja bye nagayaan naaf tura laayikii godhu hin dagatinaa okay ciao isin jaaladha.